ስቆሽሽ ሚያጠራኝ ጎድሏል ብሎ ማይተው እዝነቱን ከማደል ዳይማ ይሰስተው ጌታዬ አላህ leenci har'a naan buune nama awwala qabate kafallee taatu salphaadha jechuun yaa'u wanni isiin kennitellee waanuma kiyya isiinillee tiyya soo sanumaaf waan dubban waan jedhuun deebii dhabi isinii galeen hawwati jaalladha jechuudha kanumaafi ma akkas isinii jechuudha waan dheerri waan jiru maslahaadhumaan akkana dhugaadhaan immoo namni si durse ni jira waan ta'eef dhiifamanaa godhettee jaalala kee kana kabajjee na jaallachuu keetiif galatoomii jettee deebii bareedaa akkanatti ilma dhiiraa tokko garaa kutachiisu haasa'uu qabdi mal mana achi teesse fageenyatti sodaattee lakkee an akkana nama biraate jechuun hin ta'u. Ol dhuftee kana barbaadu kana bichaa kana barbaadu akka ilma dhiiraa tokko na jaallachuu keetiif galatoomi namni yeroo kana jaallatamuun waan tokko jettee fi deebisuu qabdi. Mubiidha guys mubiidha mubii akkana jedha busee keenyaa galatoomi kuno akkas dhugaatiin hin jedha sheeritti godhaa Oromoo haa dhuftu gastii seentee seeraan teessee waan inni jaalala isaa itti ibse akkanatti si jaalladheetin jira garuu immoo onneen kan kee yoo nama biraatiin keessa jiraatellee rakkoon qabu nammallee numaan si jaalladha hanga carraan yookiin kan koo si godhutti jedheeni itti mee isiinis haasaa babbareedaadhaan dhiifamanaa godhii nama biraatu dura kan kee onnee koo na seene waan ta'eef ati immoo na jaallachuu keetiif galatoomi carraa gaarii siin jechuu qabdi. Sheeritti godhaa akkana kinoo karaa barwanni jedhamu bar afaan Oromootii fi aadaa Oromoollee tanumatu nu beeknu. Kana barbaanna wanti tokko girrigirrii hin jiru yoo asiin mora rabshaa wayii jiraatee jedhe nuti ni jirra akka qeerroo kaayirootti si waliin jirra. Hundi keessan ajandaan kun girrigirriin dhaabbachuun qabu warri ajandaa kana dhaabi jettan minim ajandaan dhaabbatu hin jiru. Dhugaan isin hin jedhe. Wandi liyyaa faqral jaalalli akkatti nama qabu hin beekanu bar namni maal taatan jaalalan beeytan jechuudha sun. Angkara jelas sahabu. Sehingga misalnya rufani namni even kesuma Oromoon sahabat nama intini miti nama karade minu rufti wan baru gafatnya hasil bahasa isti sehingga akkas si dhaggeeffachuun dirqama dhugaa. Fakkeenyatti wal sanu Oromoon lama akkamitti wal baqata dhufee wal dhaggeeffatee waliin haasa'eetiyyuu wal hubateellee jaalalaan ati obboleessa kiyya kana booda kan akka kootii rabbisiif habuusu jettee si gaggeessuu qabdi malee fageenya teessee narraa dhaabbadhu jedhanii fageenyatti hin jechuun hinuman ta'u. Yaa maal anillee saffidhaa maakii fidaatii maakii naa dhuftu waan isin jettu dhagahee waan kana qabbaneessa alabalazzaa maan danda'u. Kana barbaanna dhugaa rabbi. Oromoo sheer godhaan isin hin jedhe. Abduse salaamu alaikum. Waalaikum salaam. Jirtaa? Akkamatti? Jira walaa alhamdulillah. Abduse yaa dhufuun kee bareedaa beektaa. Namni maakitti dhiyeenna qabu martuyyuu dhufuun fayyaa mucaa kanaatiif bataami barbaachisaadha. Dhugaa viidiyooti kaleessa gadhiifte faarge jaalallee akka inni kabbaadii ta'e jiraan hubadhe dhugaa bataam. Yaa bataami itti ulfaataadha beektaa amma waan ati jette wayii dhagayeetiniin ol seene beektaa ajandaan dhaabbachuu hin qabu jette awwaluma duraayyuu duraan dursa jechuudha. Ati nama miidiyaa kanaaf nama haaraa miti. Egaa. Kuni garuu amma waan gurbaa kanarratti argaa jirru kun jechuun ajandaa miti. Amma jama'aan ajandaa haa godhatu malee gurbaa kana bira miirri gurbaa kana bira jiru jechuun miira dhugaati. An fuula isaarraan arguu jira dhugaa jaalala dhugaatiin qabamee jira gurbaan. Intala baay'ee jaalachuu jira. Namni tanaan dura jaalatee beeku waa namarraa dubbisa. Akkas. Dubartiin teena jechuun nama ofii jaalattan caala jechuun nama ofii jaalattan caala nama isin jaalatu yoo argattan
argattan. Yoo heerumte sida sisinna jaallatte yoo jedhee miidhuu danda'a dhiirri. Shamarri nama ofii jaallattu tun taane nama si jaallattu argachuu qabdi waan ta'eef maki yoo nu dhaggeeffataa jiraatte carraa kana of hin dabarsinii kottuuti waan haasoynu. Makiidha jirti guys check godhame. Atamma nama maakiidhaan bakka tokko jiraatu mee sabaayii maakiirraa waan maakiin jaallattu fa'a amma obboleessi kennu kun Jirtu godhani. Okay, amma follow hadeebisu keessaan hunda isaaniin kennaafan marrajaa jiru waan isin akkaataan itti siqee kan ofii godhachuudhaaf haala inni mijeessina gan asirratti yoo public goone namni biraas koppii godhee amala si adda addaa kana jalaantinii ta'uu danda'a waan ta'eef roozii keessaan na dawwaliyaa. Si dawwala warqii godhee si dawwala malee habiibi in dawwala maaree in dawwalama namni barbaachisu amma kana baay'ee tokko viidiyoo natti kaleesseetti baay'ee tokko viidiyoo namni marti ganaa arguuf jira namni ani immoo ammas waan danuu haati faaxee fahee waan ta'e haasofti ani ibsishaan goolii galchee jennaan dinqisiifadhe naan gurbaan kan inni goolii ajaa'ibaa galche suuraa fide immoo ija nutti godhe baay'een gammade sanafa. Habiibi ati daggaafii Arsenaalii mi Abruse? An akka deeggara Arsenaaliyaa. Yaa wal fakkaannaa maashaallah gaanarsii kiyya madfii kiyya ila obboleessi kennu kun shaashee daggafaa beeta. Obboleessi kenna shaashee daggafaa amantaa gara kubbaatiin gara Arsenaalitti deeffachuuf qophiidha inni sababa maakii. Rakkoo tokko qabu sana inni amansiifnaa. Sammalee jechuun sammalee Arsenaalillee yoo ta'e keessatti maancha deeggaruu ni danda'a dhoksaadha. Inshaallah ibsishaan liigii Oromoo irratti Jarmanii irratti liigii Oromoo taphatee beektaa. Inni yoo rabbi irraa taate waggaa 2-3 booda Fulhaamiin keessatti arguuniif jirta. Ol guddifnee karaa eeyaa akkaadaamii gurbaa kana amma akkaadaamii Fulhaam keessa jira beektaa. Inshaallah yoo rabbi irraa taate Fulhaamiin liigii arguuf jirta. Du'aa godhaa by the way. Yaa kilabii natti fakkaatennaan gurbaan kun kilaba kam taphate ilaalaa ture iyyuu bara. Dhaabiinsaa wanti hariin taphataa nama kubbaadhaaf uumamedha dhugaa. Maki nama kara fuulduraatti Premier League keessa taphachuu taa'u of dabarsuu jirta dhugaan siin jedha. Maki keenya. Premier League Ingiliz keessa seenuu jechuun dammoo maal keessa seenuu akka ta'e dammoo siif waan sitti himamuu miti. Nama umrii kee guutuu Arsenaaliin deeggaraa ba'edha. Akkas. Liigii jechuun liigii Itoophiyaa keessatti Keeniyaa keessatti namni ittiin wal ajjeesu. Gurbaan kun garuu carraa san argate as biyya Ingiliz kana keessatti Ingiliziin biyyuma tana keessatti Fulhaamiin taphachuu jira. Isinii galaami. Yaa deemee taphattoota gurguddaa wajjin carraa waliin wal arguu qaba. Istaadoomii Emirates istaadoomii deemuu danda'a. Old Trafford deemuu danda'a amma Emirates seenee iyyuu taphate akkaadaamii waliin taphate malee ijoollee xixiqqoo waliin taphate malee taphatee jira. Seenuu danda'an jiru bar danda'ami baan nagareen lam adargwaal hulluunum. Yaa bakka kunoo dhaggeeffataa jirtu deeggartoonni makiillee yaada garaa keessan jijjiiradha warri ergasii hin ta'uudhaa turtan. Amma ajandaa kara keenyatti as garagalaa nu deeggara. Dhugaa deeggara. Dhugaan as jira. Fuula namarraa dubbisaa amma gurbaa kana moo ibsishaatu makiirraa fiqirii dhugaatiin qabame kan jedhu fuula dubbisaa laalame. Akkan. Ni laala. An dhugaa rabbi akkuma kana ija keessa laalee nama dhugaan jaalala qabame argeen jiraan. Akkan abdusee kiyya bannaatan galatoomi malee atiin galatoomi namni barbaachisu beetaa sa'aatii kanatti wanni barbaachisu waxxaatii akkanatti waxxaatii duubaan dhaabatee ayizoo jedhu. Inde waxxaatii deeggaruu qabna malee jira nama maal taatan. Akkan. Yookiin abdii kutachiisaadhaaf akkuma Badiruun jedhe jabaatee harkaan gaatee karaarraa dabsachuudha malee fuuldura namaa ka'anii achitti na jalaan tuqinaa jechuun hin danda'amu dhugaa. Bataan kabbaadnu lawwaxaat batalee dargaggeessa kanaatiif hedduu ulfaata. Karaarraa dabsuudha jabaatee. Poolis Badruu dhuftanii jirtan. Ani poolisii Badruu jedhama. Okay. Wanna keessaa fi alaan nutti deemullee argitee harkaan lafa qabadhee eeguudhaaf
waadaa seenee jira. Koy ani nama biraasi si atureeyyu lakka poolisii badruu kanaati. Ega polisi badde polisi ju Oh my ummanni irraa polisa nuti deeggartu. gosh, come on man. An bar maqaa keessantu poolis badruudha si lakka poolisii badruu koy. Ismaan yaa. Kadeen Poolisii- gada kasi jirsan saabu. Okay, poolisoota adin hundeessite moo amma kunniin like nan galle amma poolis badruu. Warra haqa deeggaranotu polisii dhuma ta'anii dhufanii Kuniyaa kun saabu. Eh. Taawwan keessaa miti haaraadha dheen gadda saabu. Okay, aha, kophaa keelleen taphattaa'edha. Lafarrallee taphattaa kubbaa. Haaroo isaa kalee safarramii saabu. Akkan. Okay, poolis badruu. Yaa bakka obboleessi keenya badruun hin jirretti wanni tokkoyyuu hin raawwatamu ija Okay. fuutuudha. Okay, Ija fuunaa. okay, Wanna har'a dubbatame har'uma finnee dhufnaa. okay. Argite mistirri wanni jedhamu